namni maatii keessa isin jalaa dhukkube ammoo yoo maatiin keessan fayyi rabbii gaditti biiznillaahi ta'ala du'aa inaa godhuu qabdan wanni isinirra barbaanne jiru tokkoffaa biizinasi isinirra barbaanne jiru sababaan achirra si qajeelchuu qofaan du'aa inaa godhu rabbiin keerii hunda sittaa qajeelchudha godina Shaashamannee di barreeffadhu godina Shaashamannee amma kanumallee naman qabanne jira baree akkana itti man mee ka duratti isa irra deebi'edha waan kitaaba rabbii ta'e wanni si maaru quraanaa miti afaan oromooti godina Shaashamannee siigaleem arsii lixaa akkasitti arsii lixaa godina Shaashamannee hin dhayxa jechuudha amma godina Shaashamannee kana yaabbattee makiinaa kun dudularraa kun asallaa irraa kun jimmarraa kun wallurra bakka feetirraa dhaqe wanni kun dhukkubaami dhukkubaaf Ameerikaa si barreessaan jirani manaaraa seentee qabattee guyyaan dhayxu ammoo sanbata lamaan malee hin ta'u maaliif hin dalagamu bakka guyyaa sanbattan lamaa qofa dawaamni bakka san jira amma guyyaa kaan dhaqi hin kijibanaan jedhe ayyee waasirraa arganne adiin kun faayidaa takkasirraa arganne nagaha tola akka ati yaalamtu si qajeelchinee nu arrabsi ta'uu barbaadde dhuftee bara yoo barbaadde kootu gurbaan hin kijiba jetta osoo guyyaa malee dhayxee arsii lixaa godina Shaashamannee guyyaa ati makiinaa yaabbattu guyyaa sanbata xiqqaa ganam no sanbattan lamaan keessaa achi argamuu qabdu sa'ati ati yaabbattullee si hima sirrii dhageeffadhu guyyaa okay jum'aa yaabbattaayyee Shaashamannee buluu qabdu maaliif wanni sanbattan lamaan qofa dalagaa yeroo si jala kute anaa kana deebitee kijibaana godhuu hin dandeenyu ciqicciqii keessan hin dandeenyu boo dhageeffadha jum'aa dhayxee Shaashamannee bulta yoo ammoo sanbatuma sanni dhaqqabaa beete sanbata ganama yaabbattee godina Shaashamannee mannaara buuta dhayxee siigalee irra deebiin ammoo taatu irra siin deebi'an abadan godina Shaashamannee eega dhayxeen boodatti achirraa eessa yaabbatte buute mannaaratti wallaahi akkana yoo himaniif mana hin galu nama kenna mannaara yoo buute baajaajiin mannaaraa foo dhaabatti guutte baajaajiin luka sadiitu mannaara maa foodha dhaabatti laal mannaaraa keessaa hoo gabbaatti kara bitaa kana gazzoorta Shaashamannee akkasi ol garagalteen tartu garan ol garagalteen tartu kara bitaa kana gaddeebita mannaaraa yeroo gabbaate akkan ol garagaltee ol tarte homaan argitu mannaaraa erga gabbaate ni yaabbatta baajaajii eessaa yaabbatta abboostoo ittee yaabbatta abboostoo siin jedhee mi'a nam yoo feete asaasa dodola jedhi yaabbadhu ati amma abboostuma kana si dhiba maal abboostoon jedha abboostuma na fidii jettaan baajaajiin ganama subii dhayxallee bar subii ganama iyya lukkuu hedhansa argiteemi horofaan sin kaleessu bakka sanii waan ta'eef abbaa kee yookaan haadha kee nama itti kalooytoo qabattee abboostuu dhayxayyee baajaajii abboostoo akkanuma fuutee abboostoo gosi buufti baajaajiin sirri erga abboostoo si buufte namuma naannoo kana jiru maal jettee gaafatta omborre bakki jedhamu eessaa jettaan bakki namni itti yaalamu umburre yookaan omborre siigala nama guutu beekaa fi beeki abboostoo san dhaynaan namni guutuun ni beeka omborre bakki jedhamu bakka namni tola itti yaalamu akkanuma jedhi ilaal bakki namni majjaana tola itti yaalamu osoo waan kafalin bakka namni hedduun itti fayyaa jiru sun rabbi itti laaffisee eessa jettee gaafatta siigale umbure ila kun walaa lamma ifnaan kadiirtuun hin beekti omborre yookaan ombore eessaa ittee gaafatta achi siin jedhanii miin dhayxa qajeeltee kalaasa umburree qacaamoo warri beekuun katabalaal erga bakka san dhayxeen boodatti dawaa sii kennanii horofaa kee eeggattee dawaa san akkaataa tajaajila isaan sii kennanii fudhatta dawaa san dawaa fudhachuun haraamummaan qabu dawaa kan erga fudhatteen boodatti yoo duraan laamshoftee jiraat yoo duraan ekspaartii taatee jiraat yoo duraan yaanni si qabeetiin hin maraattee jiraat yoo duraan namaa walii galtee dhabdee rabbashaa jiraat yoo duraan mataan si dhukkubee wanni ati dalayte guutuun faca'ee maraataa jiraatte dawaa san guyyaa fayyadamte irraa kaaftee wanni hundi siistema keessa sii deebi'a li'annahu wanni namni dalage guutuun hin bada wallaahi ni bada wanni harki namaa dalagee fi wanni ijji eegaate dhalatte silaalta. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa deebiin dhufeen jira viidiyoo biraatiin walitti dachaanee jirra hundumti keessanuu baga jiraataniin isiniin jedha. Bakka jirtanitti nageenyi isin faana haa jiraatuun isiniin jira kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa ashama harka fuuna warroonni amantii biraas hordoftan hundumti keessanuu baga jiraatanii viidiyoo samoona galakkise san irratti namoonni baay'een gaafii naaf dhiyeessitanii obboleewwan tiyya gaafii garii viidiyoo haga dhummaa hin dhageeffannee hundumaayyuu kan nama kamiyyuu
koomentii laaleen deebisaan turan isinin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Akkasuma waan ofii fayyadamtan tokko akka obboleewwan keessanillee arganii fayyadamanii viidiyoo laaltanii yookaan sheerolii godha. Viidiyoo madura deebisee irratti hedduun keessanii lakkoofsa ustaaziidha naan jettanii na gaafattanii liinkiillee viidiyoo jalaan isiniif kaa'ee jira koomentii jalaanii. Akkasiin isinin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa namoonni hedduun immoo karaa keessaatiinis dhuftanii biyyattan barbaadaa haadha koona jalaa dhukkubaa obboleettii koo dhukkubaa akkamittan argachuu danda'a rabbii keetii jedhi warroonni naan jettanii. Akkuma viidiyoo qabadhee isinii dhufee bootaa hunda himanii jechuudha. Bakka jireenya bakka ustaazii itti argachuu dandeettanii bakka dawaa itti argachuu dandeettanii akkamitti akka dawaa argachuu dandeettanii viidiyoo kanarraa sirritti hubachuu yookaan immoo qabachuu dandeettanii isiniin jira. Akkuma isheen amma isin ustaaziin kun isin ibsanitti bootaa isaa guyyaa kamiinis akka dalagamu bootaallee waa hundarraa jechuudha isiniif himanii jiranii. Obboleewwan tiyya viidiyoo hamma dhumaa dhageeffadhaatii hiriyoota keessaniif sheer godhaati. Akkasitti warqarqaaraan isiniin jedha inshaallah. Lakkoofsa ustaaziidhaatii miti lakkoofsa warra jala hojjetuuti ka ustaazaadha argachuu hin dandeenye ka warra jala hojjetu isiniin maxxanse lakkoofsa nama hin eeyyamamu ka fedha abbaatiin alaa yookaan immoo eeyyama abbaatiin ala lakkoofsa nama maxxansuun hin danda'amu. Sa'a 24 booda kaaseen jira warroonni fudhatanii warroonni hin fudhanne immoo telegiraamni viidiyoo kiyya jala jira achi jala seentanii argachuu dandeettanii isiniin jira. Viidiyoo waan kanaa ka gallakkisee jechuudha. Hundi keessanuu viidiyoo gadi buutanii jala laaltanii fudhachuu ni dandeettanii isiniin jira. Namoota baay'eedha lakkoofsa na gaafataa jiru jechuudha. Sanii fi linkii isiniif kaa'ee nama tokkoon immoo nama deebisuun ni ulfaata. Akkasiin isiniin jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkasuma warroonni maatiin biyyanna jalaa dhukkubaa anaa mataa koona dhukkubaa obboleettiin teenya takka baay'ee takka garaana nyaatte dhugaa dubbachuudhaaf waggaa 6 na dhukkubee jettee waan waggaa 6 dalagellee ofitti fixee na dhukkubaa waan waggaa 6 dalagee ofitti fixee mana yaalaa yoo deemu dhibeen qabdu naan jedhanii jetti. Wanti kun sheexaanaa mana yaalaatitti hin argamu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mana yaalaa kamiyyuu yoo dhatte doktora kamiin biraayyuu yoo dhatte wanti kun sheexana waan ta'eef marfeenuu gaafa wal argatee gaafa dawaa mana yaalaatiin wal argatee yoo dawaa waan akka sheekaa kanneen jalqaba fudhatini nama miidhuu danda'a rakkoo namarraan gahuu haga qaama namaa laamshessuu gahaa jechuudha. Dawaa fudhatee yoo marfeefaa nama tuqe badaadha isaa fi wanti sheexanaallee jechuudha. Akkasuma ka obboleewwan tiyyaa rabbiin nu haala fiisuu dhugaan isiniin jedha. Hedduu takka na gaddisiise ilmi namaa wallaahi edaa akkanuma zaahira deema malee keessi isaa fayyaa hin qabu kan jiru baay'ee takka natti dhagahame. Wanti guruuppii san keessa jiru diqqaatee nama 3,000 olii. Akkasuma immoo koomentii namaa yoo laaluu na dhukkubaa maatii koo dhukkubaa bas wannuma qalbii nama cabsuudha wanti arganii. Inshaallah rabbiin isin haa aafi'u isuma ka nama aafi'u sababa waa rabbiin namaa godha malee isuma garuummoo sababa waa irratti sababeeti kan nama fayyisu. Rabbiin aafiyaa keessan isiniif haa kennu hunduma keessaniyyuu rabbiif jechan isin jaaladha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya warroonni na jajjabeessitanii sheer laayik godhaa jirtanis hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Inshaallah waan jirurra isin bira geenna. Isinis nama irraa fayyadamu rabbiin isin haa taasisu inshaallah rabbi isin haa aafiu. Akkasuma viidiyoo ammaa kana dhageeffatanii bootaa isaa qabattanii maatiin keessa warri maatiin biyya irratti dhukkubsatu maatiidha ergitanii bootaa qabattanii jechuudha. Barreessitanii maatiidha ergitanii akka maatiin bakka san dhaqanii yaalaman taasisuu ni dandeettanii. Rabbiin ka inshaallah hunduma keenna yoo rabbi fayyaa nuuf haa kennu. Asidii nama sharri namatti yaadu rabbiin nurraa haa qabu. Rabbiin isaanis warra waan kana dalagu rabbi isaan haa qajeelchu.
ni ulfaatti dhugaan isiniin jedha jiru addunyaa gabaabduu tana ta'a gamoo irra hin jiraanne ta'a galimsuu ijaa tanatti addunyaa tanarraa dhabamanii